Tole sannaay waaqayyo maal siif oolee maal dhugaa baata? Waaqayyo waan baay'ee naaf oolee isaan keessaa waan muraasan dubbadha. Tole. Ani baay'ee na dhukkubaa ture. Kalee 2004 dhukkubsataa ture. Tole. 2007 mana yaalaan deeme Beeteliin. Isa booddee xaxarii torban na keessa ture. Mana yaalaa gaafa deemtu maal siin jedhanii? Xaxarii si keessa jira naan jedhan xaxarii torba jira. Kalee cirracha iyyee. Cirracha torbatti kalee keessa jedhanii? Iyyee. Kaleen kuni lamaan isaa keessa moo kalee mataa keessa jira cirrachi torban kuni? Kalee bitaa keessa jira. Tole. Isaan booddee baay'ee na dhukkubaa ture. Deemuus hin danda'u. Waa tokko nyaachuus hin danda'u. Ijaajjuus hin danda'u. Ciisuus hin danda'u. Biddeen yoo nyaachuu barbaade waan akka bishaan wayii bishaan duwwaa qulqulluu isaa jechuudha. Itti naqee xinnoo masee akkuma wanti itti nyaadhaa. Isa booddee baay'ee garmalee na dhukkubee natti hammaatee gaafan Beeteliin dhaqu kaleensee kun maayitsanii ishee irratti achii gadi sababa xaxariin kun torbanuun itti ulfaatee jiruu fi maayitsanii irratti gadi coccobuutti jira waan ta'eef kaleen kun keessaa bahoodhan. Sadhumaa kalee kanas keessaa baafnaa jedhani. Tole. Isaan booddee kalichas xinnoo nan sodaadhe baafachuu baay'ee natti hammaatee naan gara lafa kanaa gaafan dhufu. Ergamaa geetawuun bilisa jedhanii baay'ee. Otuu gara lafa kanaa hin dhufiin dhibeen kalee kun waggaa meeqa isinirra ture? Naannoo waggaa 8 olinarra ture. Waggaa 8 kana isin amma socho'uu deemuu hojii hojjechuu hin dandeessanii? Waan tokko hin danda'u. Tole. Waan tokko hojjechuu hin danda'u. Asii fuudhee dina waa kaa'uu hin danda'u. Ofuma gootiis deemuus hin danda'u. Taa'umsuma iyyuu gaafan taa'u tiraasii baay'ee ol ka'aarran taa'a. Tole. Malee taa'umsuma iyyuu wantuma gadhiyoora taa'uu iyyuu hin danda'u jechuudha. Manni yaalaa maaliif kalee sana baasuuf filatanii? Sababa baay'ee cirranni sun baay'ateef moo maaliif dhiquuf hin filanne? Kaleen sun sababa cirrachi baay'ee ta'ee fi maayitsanii kee irratti kaleen kun gadi coccobuuttira. Kalichi tabalaasheera kanaaf bahuu qabaa naan jedhan. Kanaaf furmaanni manni yaalaa kaan sadhumaa kalee kana si keessaa baasuudha. Eeyyee. Mee tolee akkamitti gara lafa kanaa dhuftee akkamiin si kadhatamee akkamiin fayyite? Gara lafa kanaa buleettii koo tokko na fidee baay'ee natti hammaatee naan asitti na fiddee isa booddee ergamaa geetawuun naa kadhatanii buleettii koo seema kanaa wajjiniin bilisa naan jedhan fayyitee itti dhaqiitii fincaa'ii naan jedhan. Tole. Isaan booddee seema wajjiniin deemee gaafan fincaa'uu dhaqu baay'ee kana keessa na qabee na dhukkubee jechuudha. Tole. Kana keessa baay'ee na dhukkubee isa booddee waan akka booruu caccabaa biyyoo wayiin fincaa'e baay'ee na dhukkubsee jechuudha. Yerooma sana moo? Yerooma sana. Tole. Yeroon achi ol deebi'ee isa booddee nagaadhaa amma hospitaala dhaqee ilaalameera. Xaxariin torbanuus na keessa hin jiru an nagaadhaa. Kanaaf sabni Waaqayyoo naa galateeffadhaa. Harka keessa wayitti buusaa sabni Waaqayyoo galateeffadhaa fi namni Waaqayyoo asumatti bilisaa deemee funcaan wajjin baadhanii gaafuma sana caccabee wanti booruu fakkaatu si keessaa ba'e isuma sanaa si keessaa ba'e. Guyyaa sana caccabee mana keessaa ba'e lammaffatanatti hin deebinee nagaadhaa kalee koo keessa gaafa ilaalamus xaxariin na keessa hin jiru. Cirrachi si keessa hin jiruudhaan. Hin jiru eeyyee. Harka keessa wayitti buusaan mallee dabalaaf gooftaa kanaaf. Tole dhuga baatiin keessan inni bira. Dhuga baatiin koo inni lammaffaanii abbaa manaa koo akkuma tasaa balaa tasaatiin du'e 2011. Tole. Isa booddee qabeenyaa wantoota adda addaa iddoo garaagaraatti na duraa badee ture. Tole. Isaan booddee lafa isaas wallaalee lafi isaan naa galuu dinnaan as dhufeen karachiifadhee jechuudha. Qabeenyi kun eessa akka inni jiru eessatti akka inni babbadees hin beektan? Hin beeku. Qabeenyi kun immoo maqaa abbaa manaa keessaniitiin jira? Eeyyee. Mee qabeenyi kun maal fa'aa badee ture yeroo sana? Qabeenyi kun makiinaa fa'aa babbadee ture. Konkolaataa fa'aati badee ture. Eeyyee. Namootuma isaan harka jiruutti miliksee? Isaanuma milikse eeyyee. Sababa abbaan manaa keessan du'eef? Eeyyee. Tole. Kanaan booda dhufeen karachiifadhee Waaqayyo boojuu kee sassaabee harka keetti sii galchaa naan jedhan. Tole. Wanti hundumtuu sassaabamee siif gala naan jedhanii karachiifadhee mangalee gaafan galee mana ga'uu makiinaa jiru kana liibiree wayii baafachuu irrattituu dhaqanii qabaman. Liibiree naanneffachuu dhaqanii qabaman? Eeyyee. Warri konkolaataan sun harka ture? Eeyyee. Tole. Isaan booddee na waamanii naqee makiinaa lamatu naaf deebi'ee jechuudha. Mee harka keessa wayitti buusaan mallee dabalaa gooftaaf galata fidaa.
duraan konkolaataan sun eessa akka jiru nama kam akka jiru sin beektan sin hin beeku. barbaadanii sin dhabdan Eeyyee. namni waaqayyo as dhufee ergaas dhuftanii sagalee sinii baasee bojuun kee guuramee sinii galaa siniin jedhan Eeyyee. akkuma sin galtanii sinii deebi'e Akkasuma akkuma hin galeen naaf deebi'e. mee waaqaaticha dhukkuba kallee kanarraas isin fayyisee qabeenya keessan bakkaa bakkatti barees isinii deebise walumaa gala maal jettu Waaqayyo walumaa gala galata furatuun jedha. Waaqayyoon sabni waaqayyoon naa galateeffadhaa. harka keessa walitti buusaa galateeffadhaa fi Ayyaantuu olaanaa isheen si bira dhaabattu siif maalidha? obboleettii kooti. Tolee ayyaantuu siif immoo maaltu siif ta'e maal dhugaa baata? Garaachatti na dhukkubaa ture 2013 kaasee. Garaachi kun akkam si godhaa? Garaacha kanaaf mana yaalaa deemteetta? Mana yaalaa deemeera furmaata naa gochuu hin dandeenye bakki hin naqin iyyuu hin jiru mana yaalaa. Dhibeen garaachaa kun yeroo sitti ka'u akkam si godha? Ji'a afurii fi nyaata hin nyaanne. Nyaata tasuma nyaanne ji'a afuriif tolee. Danda'een deemu taas danda'een turu yoon ciise malee jechuudha. Manni yaalaa furmaata isa dhumaa maali siin jedhanii maal sii kennan furmaata dhumaa? Furmaata dhumaa waan goonu hin qabnu baqqaanaan jedhan. Dawaa isaan sii kennan si fayyisuu hin Nan dandeenye? fayyimne. Tolee mee akkamiin gara lafa kanaa dhuftee akkamiin fayyite? Furmaatuma dhabeenii obboleettiin koo kun na fiddee asitti Tolee. isa booddee geestaa hosii seenne Tolee. achii boocheetti nu qoratanii Tolee. yeroo sanaa ka'anii deemsas jalqabee taa'us jalqabee nyaatas dura nyaannes na nyaadhe jechuudha. Harka keessa walitti buusaa galata fidaamee waaqayyoof. Mee namni waaqayyoo gastaa hosii sana gaafa dhufanii siif kadhatan maal siin jedhanii isaan sii kadhatanii immoo yeroo ammamii gidduutti fayyite? Isaan naa kadhatanii bilisa baateettaa dhuga baatii kee fidii kottu naan jedhanii Tolee. ganamuma sanaa yerooma sanaa kaaseen fayyee ganama isaa immoo nyaata sana nyaadhe. Isa duraan ji'a afuriif nyaata hin nyaanne ganama sanaa kaatee nyaachuu eegalte. Nyaachuun eegalee deemsan dur danda'een deemnes nan deeme. Ergasii ati nagaa garaachi keessa fayyaa keetta. Nagaa ergasii. Harka keessa walitti buusaa sabni illee galata fidaa waaqayyoof.